Arras kuno dhihanneeti jirraa hayyee yuutuuba Nuuraddiin TV jedhamu irratti gosa barnoota ICT kutaa 7 fi 8 akkasuma chemistry kutaa 9 fi 10 akkasuma biology kutaa 10 isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arras saayinsii waliigalaa kan kutaa 7ffaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Tokkoffaarratti boqonnaa kanarratti wanni barattan maali jennaan waa'ee hiika saayinsii, waa'ee dameewwan saayinsii uumamaa maal akka ta'e fi saayintistoonni Itoophiyaa fi kan addunyaalleen eenyufaa maaliin akka beekaman kan jedhu asirratti ni ilaalla jechuudha. Durarratti maal isiniin jenna YouTube kana subscribe, like, share waliif godhuu hin dagatinaa isiniin jenna nu hordofa. Hayyeegaa hiika takka tuqaa takka hiika saayinsii. Maali saayinsii jechuun? Saayinsii jechuun beekumsa jechuudha. Matuma isaatiifuu saayinsii jechuun beekumsa jechuudha. Akkasuma adeemsa beekumsa ittiin argataniitutu saayinsii jedhama. Adeemsi taatee wayii raawwachuudhaan shaakala wayii ati gaggeessuudhaan barachuudhaan beekumsa ittiin argattu saayinsii jedhama. Saayinsiin mala qo'annoo ta'ee waa'ee uumama waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisuudha jedha. Saayinsiin mala qo'annoo mala saayinsawaadhaan ta'ee waa'ee uumama waliigalaa general uumama waliigalaa fi akkasuma hawaasummaa dhala namaa. Hawaasni dhala namaa akkamitti akka waliin jiraatu hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisuudha. Akka namni beekumsa horatu kan nama taasisuudha jechuudha. Akkasuma saayinsiin uumamaa natural science inni jennuun jechuudha. Waa'ee ta'iiwwan uumamaa kan nama hubachiisu, kan ibsu, akkasuma tilmaamuu kan nama dandeessisuudha jechuudha. Saayinsii uumamaarraa waa'ee ta'iiwwan uumamaa ilaalchisee hubachuu akka dandeenyu, ibsuullee akka dandeenyu fi waa'ee uumama sanii tilmaamuu akka dandeenyu kan nu dandeessisuudha jechuudha. Akkasuma saayinsiin uumamaa kuni dameewwan hedduudha qaba. Isaan keessaa muraasa gurguddoo kan ta'an yommuu ilaallu dameewwan saayinsii gurguddoo 3 biology, chemistry, physics dha jechuudha. Dameewwan gurguddoo 3 kana keessatti jalatti biology jechuun maali? Biology'n damee barnoota saayinsii uumamaa keessaa tokko ta'ee waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii hunda kan qoratudha jechuudha. Kan qo'atudha. Fakkeenyaaf orgaanizimoota lubbu qabeeyyii ijaan keenyaan arguu hin dandeenye miiliyeenaan, biiliyeenaan kan lakkaa'amantu jira. Waa'ee wantoota lubbu qabeeyyii ija keenyaan arguu dandeenyu kan gosa adda addaa kan lafarra jiraachuu danda'an, kan qilleensa keessa jiraachuu danda'an, kan bishaan keessa jiraachuu danda'an hedduutu jira jechuudha. Wantoota lubbu qabeeyyii kanneen hunda kan qo'atu baayoloojiidha jechuudha. Maal isaa qo'ata dhiiroo yoo jenne tokkoffaa wantoonni lubbu qabeeyyiin suni argama wantoota sanii, caasaa qaama isaanii, akkamiin nyaata qopheeffatu, nyaanni isaan qopheeffatano marsaa jireenya isaanii keessatti akkamitti isaan tajaajila kan jedhu bal'inaan waa'ee lubbu qabeeyyii ilaalchisee ni ibsaa jechuudha. Akkasuma damee barnoota keemistiriiti. Dameen barnoota keemistirii damee saayinsii uumamaa keessaa tokko ta'ee waa'ee maatariidha. Maal isaa maatarii ilaalchisee waa'ee maali? Waa'ee caasaa maatariidha. Waa'ee qabiyyee maatariidha, waa'ee amaloota maatariidha, waa'ee jijjiirama maatariidha kan qoratudha yookiin kan qo'atudha jedha. Caasaa maatarii yeroo jennu akkaataa argama waan tokkoo jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltoota yoo fudhannee biqiltoonni nyaata mataa isaanii ni qopheeffatan, nyaanni isaan qopheeffatan sunis adeemsa footoseenteensisiitiin gulukoosii waan jedhamu tokko ni qopheeffatu. Nyaata jechuudha. Gulukoosiin foormulaa mataa isaa qaba. C6H12O6 isa jennuun jechuudha. Kaarbanii 6, haayidroojiinii 12, oksijiin 6 isa jennuun san jechuudha. As keessatti caasaa jechuun akkaataan taa'umsa koompaawundii kana biqiltuu san keessatti baala biqiltootaa keessatti yeroo kuufamee taa'u
Istiraakchariin isaa maal fakkaata? Akkaataan taa'umsa nyaata kanaa maali? Kan jedhee nama hubachiisu kan namaaf ibsu keemistiriidha jechuudha. Akkasuma waa'ee qabiyyee fakkeenyaaf gulukoosii kana keessatti waan tokko qofarraa qophaa'e naat waan tokko ofirraa miti. Fakkeenyaaf kaarboniin jira, haayidroojiniin ni jira, oksijiiniin ni jira. So compound kana keessa elementoota adda addaa albuuda adda addaa sadii jira jechuudha. Kaarbonii, haayidroojinii fi oksijiin. Kun maal agarsiisa? Qabiyyee compound sanii agarsiisa jechuudha. Akkasuma amalli compoundiin gulukoosii jedhamu kun qabu maali? Tokkoffaa biqiltuun suni dagaagee guddatee caasaa firii barbaachisaa ta'e gahaa ta'e akka kennu isa tajaajila jechuudha. Kanaaf amala compoundii sanillee ni ibsa jechuudha. Amaloonni yeroo jennu amala fiizikaalaa hajaamu jira, amala keemikaalaa hajaamutu jira. Fakkeenyaaf amala fiizikaalaa keessatti osoo wanti sun hin jijjiiramin maalummaa waan sanii osoo hin jijjiiramin yoo qabiyyee waan sanii qofti jijjiirame yoo bifti waan sanii qoftiin kan jijjiiramu ta'e gara wanta haaraatti yoo hin jijjiiramne amala akkasii wantoonni agarsiisan amala fiizikaalaati jennaan. Amala keemikaalaati jechuun amala wantoota haaraan keessatti uumamu. Fakkeenyaaf maal jechuu ni dandeenya? Fakkeenyaaf waraqaa gubuu. Waraqaa yoo gubne waraqaan jalqaba halluu qabeessa turte erga gubattee booda immoo gara daaraa jijjiiramte jechuudha. Wanti kanaa kun maali? Jijjiiramni keemikaalaa uumamu kana keessatti amala keemikaalaa wanta sanii ibsuu ni danda'ama jechuudha. Amala waan sanii kan akka nuti ibsinu nu dandeessisu keemistiriidha jechuudha. Akkasuma jijjiirama yoo jedhamu jira. Jijjiiramni gosuma lama jira. Jijjiirama keemikaalaa fi jijjiirama fiizikaalaati. Jijjiirama keemikaalaati jechuun jijjiirama wanti haaraan keessatti uumamu jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaati jechuun ammoo jijjiirama wanti haaraan keessatti hin uumamne jechuudha. Fakkeenya aanan fudhachuu dandeenya. Aanan dhangala'oon aananii inni sa'aawwan irraa elmame tokko yoonii fi bubbulee baakteeriyaan itti dabalamuudhaan aanan sun akka inni kan ta'u godhama jechuudha. Fakkeenyaaf laaktik asiidiin aanan keessa ture yeroo baakteeriyaan itti dabalamu laaktik asiidiin sun aanan akka inni ititu godha jechuudha. Aanan kun yommuu ititu aanan jalqabaa turerraa adda ta'e jechuudha. Itittuu ta'e jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni aanan irratti uumame kun jijjiirama keemikaalaa jennaan. Sababni isaa itittuu fi aanan adda adda. Of duubas deebi'uus hin danda'u waan ta'eef jijjiiramoonni akkanaa kun jijjiirama maaliiti? Jijjiirama keemikaalaati jechuudha. Kanneen maaltu nama hubachiisa? Barnoota keemistiriiti jechuudha. Akkasuma damee barnoota saayinsii uumamaa keessatti kamtu jira? Akkasuma fiiziksii jira. Fiiziksiinis damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee sochii, waa'ee humnaa, waa'ee anniisaadhaa, boba'aawwan adda addaa kana fakkeenyaaf maatarii kan qo'atudha. Fakkeenyaaf sochii yeroo jennu maashinoota adda addaa jira. Maashina midhaan daaku akkasuma konkolaataan bakka takkaa ka'ee bakka biraatti yeroo socho'u, baaburri bakka takkaa ka'ee bakka biraatti, xiyyaarri bakka takkaa ka'ee bakka biraatti yeroo socho'u sochii waan sanii yeroo hagam takka akka itti fudhate saffisa akkamitiin deemaa akka ture waa'ee sochii konkolaataa tokko kan nama hubachiisu fiiziksiidha jechuudha. Waa'ee humna fakkeenyaaf wanti tokko yommuu dalagamu humna akkamitiin akka dalagame. Humna akkamitiin akka dalagame, humna enerjiin itti fayyadamame maali kan jedhu humna waan sanii kan nama hubachiisu fiiziksiidha jechuudha. Humna jechuudha. Enerjii isa jennuun. Inni biraa anniisaadha. Anniisaan enerjiidha. Anniisaa yeroo jennu fakkeenya wanti tokko socho'uudhaaf wanta waan san sochoosuutu barbaachisa. Makiinaan bakka takkaa ka'ee bakka biraa dhaquudhaaf, dirree irraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf anniisaa isa barbaachisa. That means petrooleemii jechuudha. Boba'aa adda addaa isa barbaachisa. Boba'aan suni akkamitti enerjii, akkamitti anniisaa ittiin deemu, akkamitti akka kenne waan jedhamu keessatti hedduu takka fiiziksiin kan qo'atudha jechuudha. Akkasuma hariiroo dameewwan saayinsii uumamaa kunniin waliin qaban fakkeenyaaf. Saayinsiin uumamaa sadeen baayoloojii, keemistirii, fiiziksiin hariiroo waliin ni qaban, ni qaban. Hariiroo akkam waliin qaban? Yoo fakkeenya fudhannee asitti adeemsa footoosenteensisii keessatti anniisaa barbaachisu walnyaatisa keemikaalaa gaggeeffamuu fi adeemsi kun guddina biqilootaaf faayidaa inni qabu maal akka hariiroo waliin qaban agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroo baayoloojii fi keemistirii fi fiiziksii waliin qabaachuu isaanii adeemsi footoosenteensisii kun ni agarsiisa.
waa'ee anniisaa barbaachisuu yoo jenne fiiziksiidha. Anniisaa kan barbaachisaa kan jedhu. Waa'ee wal nyaatisa keemikaalaas keessatti adeemsa footosinteesisii kana keessa gaggeeffamee yooniif ilaallu waa'ee keemistiriiti. Anniisaan qophaa'ee ture suni guddina biqiltootaaf faayidaa ni qabaayi. Isa jedhu yommuu ilaallu ammoo waa'ee kanaa kan nu hubachiisu baayoloojiidha jechuudha. Kanaaf dameen saayinsii uumamaa sadeen kun hariiroo cimaa waliin ni qabu. Hariiroo hin mul'anne hariiroo cimaa waliin qabu jechuudha asirraa hubannaa jechuudha. Akkasuma saayinsii fi teekinooloojii waan jedhamu jira. Barnoota saayinsii yookiin beekumsa adeemsa beekumsa ittiin argatan kana saayinsii waan jenneen kanaa fi teekinooloojii meeshaawwan ammayyaawaa meeshaawwan adda addaa kan hojjetaman jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojiin argannoowwan saayinsaawaa ta'an hojiitti hiikuu fi hojiirra oolchuudhaaf kan gargaarudha. Saayinsii fi teekinooloojii jechuun argannoowwan saayinsaawaa ta'an maal godhuudha? Hojiitti hiikuu akkasuma hojiirra oolchuudha. Argannoowwan saayinsaawaa jechuun fakkeenyaaf meeshaa wal'aansaa tokko argachuu danda'ama. Meeshaa wal'aansaa tokko yoo fi argatamu kanneen dhiiga namaa ittiin qoratan, dhahannaa onnee ittiin qorannu yoo kan argannu taate meeshaa argannoo saayinsaawaa ta'e sanitti hojiitti hiikuu meeshaan itti fayyadamu jechuudha. Akkasuma hojiirra oolchuu ittiin hawaasa tajaajilu jechuudha. Kanaaf saayinsii fi teekinooloojii jechuun argannoowwan saayinsaawaa ta'an tokko hojiitti hiikuudhaaf hojiirra oolchuudha jechuudha. Azalatti saayinsii fi teekinooloojiin rakkoo ilmaan namaa furuu irratti gahee olaanaa taphata. Jireenya fooyyessuu keessatti gahee olaanaa taphata. Addunyaa karaa salphaa ta'een wal quunnamsiisuu keessatti saayinsii fi teekinooloojiin shoora olaanaa taphata. Fakkeenyaaf karaa bilbilaatiin as teessee ardii biraa keessatti bilbilaan kallattiidhaan haasa'u karaa bilbilaatiin wal quunnamsiisuu jechuudha. Karaa geejjibaatiin yeroo gabaabaa keessatti xiyyaaraan ardii Afrikaa keessaa kaatee fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa irraa kaatee Austraaliyaan yoo deetu geejjibni itti fayyadamne kuni geejjiba teekinooloojiiti. Maaliin? Saayinsiidhaan gargaaramuudhaan jechuudha. Karaa salphaatiin addunyaa wal quunnamsiisuun saayinsii fi teekinooloojiin shoora guddaa taphatee jira jechuudha. Karaa intarneetiitiin maayikiroosekondii keessatti wanta addunyaa kana keessatti ta'ee jiru hubachuun yaadaan aalamatti dabalamuun ni danda'ama jechuudha. Karaa intarneetiitiin. Karaa maxxansaalee garaagaraatiin. Maxxansaalee garaagaraa poostii gootee akkasuma yuutuubarraan akkasuma tiwuutararraan akkasuma telegiraamarraan karaa dameewwan intarneetii garaagaraatiin addunyaa wajjin wal quunnamsiisuun teekinooloojiidhaa baay'ee shoora olaanaa taphatee jira jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf amantaa barmaatilee miidhaa fidan duudhaalee garaagaraa ilaalcha namootaa ilaalcha hawaasaa sirreessanii qajeelchuu irratti fooyyeen cimaan fidaa jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojiin karaa salphaatiin waa'ee amantii irratti gorsa kan nu barbaadde karaa salphaatiin gorsa aalama kanaaf yeroo wal fakkaataa irratti gahuu danda'u kennuu ni danda'ama. Barmaatilee miidhaa fidan karaa salphaatiin hawaasa hubachiisuun ni danda'ama. Duudhaalee hawaasaa duudhaalee biyya tokko gaddiriirsuun karaa salphaatiin teekinooloojiidhaan dhiyeessuu ni danda'ama. Ilaalcha namootaa jijjiiruun ni danda'ama. Ilaalcha hawaasaa jijjiiruun foddaa televezyiiniitiinis ta'e foddaa intarneeta garaagaraatiin sirreessuun ni danda'ama jechuudha. Kun hundi maali? Saayinsii fi teekinooloojii jechuudha. Gumaacha beekumsi saayinsii fi teekinooloojii fakkeenyaaf gama qonnaatiin qabu. Saayinsii fi teekinooloojiin qonna keessatti gumaachi inni qabu maali? Tokko gahee albuunni guddina biqiltootaa keessatti qaban hubachuudhaaf barbaachisaadha jedha. Fakkeenyaaf waa'ee guddina biqiltootaa yoo dubbannu maaltu jira? NPK albuudota jedhamuun jira. Nitrogen, potassium and phosphorus. Albuunni kunniin akkamitti nyaata biqiltootaa ta'ee guddina biqiltootaatiif barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaaf meeshaa teekinooloojiitti gargaaramuu qabna jechuudha. Oomisha qonnaa dabaluudhaaf keemikaalota qonnaa oomishuu how we can produce keemikaalota kanneen akkamitti oomishuu dandeenya meeshaa teekinooloojiitti fayyadamuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf meeshaan teekinooloojiidhaa oomisha qonnaa keessatti xaa'oon akka oomishamu, farri aramaa akka inni oomishamu, farri ilbiisaa akka inni oomishamu gochuudhaan
gochuudhaan oomishni hawaasa biyya tokko akka inni guddatu taasisuu keessatti saayinsii fi teekinooloojiin gahee ol'aanaa qaba jechuudha. Akkasuma hammaa fi akaakuu keemikaala hojiirra ooluu qabanii murteessu. Hamma barbaachisu akaakuu keemikaalichaa murteessuun saayinsii fi teekinooloojii irratti nu haajamsiisa jechuudha. Barmaatilee qonna boodatti hafoo hambisuudhaaf karaa saayinsawaan kana karaan oomisha keenya ittiin guddisnu kana jennee barmaatilee qonna boodatti hafoo hambisuuf saayinsii fi teekinooloojiin murteessaadha. Dhiqama biyyee hir'isuudhaaf how we can teach our society akkamitti dhiqama biyyee hir'isuudhaaf hawaasa keenya barsiisuu akka dandeenyu saayinsii fi teekinooloojiin gahee olaanaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa lafa irraan gadee ta'e tokko akkamitti qotuu akka qabnu. Akkamitti hawaasni lafa irraan gadee ta'e qotee oomisha gaarii irraa argamsiisuu akka danda'u meeshaa teekinooloojiitti barnoota saayinsiitti fayyadamuun oomisha keenya kan nuti guddifnu nu taasisa jechuudha. Gochaalee qonna gaarii hojiirra oolchuuf akkasuma gochaalee qonna gaarii hawaasa hubachiisuudhaan karaa kombaayinorootaatiin tiraaktiraan meeshaa ammayyaawaa ta'anitti gargaaramnee oomisha keenya akkamitti akka gochaalee qonna gaarii ta'ee hojiirra akkamitti akka oolchuu dandeenyu nu taasisa jechuudha. Orgaanizimoota filatanii diqaaleessuu jedha. Fakkeenyaaf orgaanizimoota sanyii adda addaa ta'an diqaaleessuudhaan sanyii filatamaa ta'e firii gaarii ta'e dhandhama gaarii qabu akkamitti jidduu argamsiisuun akka danda'amu karaa saayinsii fi teekinooloojiitti fayyadamuu nu haajamsiisa jechuudha. Kanaaf saayinsii fi teekinooloojiin mala diqaaleessuutiin sanyii adda addaa waliin neeyne fakkeenyaaf horii habashaatii fi horii biroo jaamusii jidduu argamsiisuun ni danda'ama. Kuni maali? Kuni maali? Saayinsii fi teekinooloojiidha jechuudha. Adeemsi sanyiiwwan adda addaa orgaanizimoota adda addaa walitti fidanii diqaaleessuudhaan waan addaa jidduu argamsiisuudhaan maal jedhama jennaan baayooteekinooloojii jedhama jechuudha. Baayooteekinooloojii. Baayoo means lubbuu qabeeyyii jechuudha. Lubbuu jechuudha. Teekinooloojii jechuun meeshaa teekinooloojii jechuudha. Meeshaa teekinooloojii fayyadamnee wantoota lubbuu qabeeyyii garaagaraa walitti fiduudhaan waan firii gaarii qabu, waan amala gaarii qabu, hongee dandamachuu danda'u jidduu oomishuun maal jedhama jennaan baayooteekinooloojii jedhama jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Gahee saayinsii fi teekinooloojiin qonna keessatti qabu agarsiisa jechuudha. Inni bira gumaacha beekumsi saayinsii fi teekinooloojii gama guddina industiriitiin qabu. Look, fakkeenyaaf meeshaalee ijaarsaa waan akka simintoo, hadiida yookiin istiilii, ayiranii, almuneemii, qalamaa fi kan kana fakkaatan oomishuudhaaf meeshaawwan teekinooloojiitti fayyadamna jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojiin gama industiriitiin gahee guddaa qaba jechuudha. Simintoon akkamitti akka oomishamu, piroosesa akkam keessa akka darbu, maaliif raw maateriaalii inni itti fayyadamu maali? Meeshaa raw maateriaalii jedhaman meeshaa dheedhii wantoonni irraa oomishaman suni warshaa dhiyaatee akkamitti akka irraa oomishamu ku danda'u. Walnyaati keemikaalaa maaliif maal akka achi keessa gaggeeffamu akka qabu saayinsii fi teekinooloojii kan nama achi keessatti gahee olaanaa kan taphatu jechuudha. Hadiidni sibiilli tokko dildilli yeroo dalagamutti akkamitti akka dalagamu. Istiiliin sun maalirraa hojjetamee ture kan jedhu. Ayiraniin sibiilli ayiraniidha. Kan feerroo adda addaa irraa oomishnu akkamitti akka oomishnu. Almuuniyeem sibiilota addunyaa kanarratti argaman keessaa tajaajila hedduudhaaf kan itti gargaaramnu jechuudha. Sibiilli kuniin waa hedduurraa oomishna. Waa hedduurraa oomishna itti gargaaramna. Baayiwaat maaliin saayinsii fi teekinooloojiidhaan jechuudha. Qalamaa jira. Qalama halluu garaagaraa waan adda addaa ittiin dibnu. Qalamni halluu adda addaa wantoota garaagaraa ittiin faayetti ittiin bareechinee ittiin wanta hawwataa tokko ittiin hojjennu akkamitti produce ta'uu danda'a kan jedhu saayinsii fi teekinooloojiitti haajamaa jechuudha. Akkasuma meeshaalee akka dibataa. Look gama dibataatiin meeshaalee akka huccuu oomishuu, akka saamunaa oomishuu, pilaastikii oomishuu, dhagaa baatirii oomishuu fi keemikaalota kanneen biroo oomishuudhaaf saayinsii fi teekinooloojiin gahee olaanaa qaba. Dibata jechuun dibata adda addaa jira kan dibatamu jechuudha. Dibata wallaansaaf dibatamu jira. Dibata qaama ofiitti dibatantu jira. Huccuu uffata garaagaraa oomishuu, saamunaa oomishuu, pilaastikii garaagaraa kanneen ujummoo bishaan keessa yaa'u, kanneen bishaan itti kuufamu, roottoo adda addaa, dhagaa baatirii kan inerjii anniisaa irraa itti argannu oomishuudhaaf saayinsii fi teekinooloojiin murteessaadha jechuudha.
sorry. Bobaawwan kanneen biroo fakkeenyaaf boba'aa akka konkolaataa oomishuu, xiyyaara oomishuuf kun hundinuu maalitti haajama? Saayinsii fi teekinooloojiitti haajamaa jechuudha. Meeshaawwan kanneen biroo kan akka bilbilaa, kan akka kompiitaraa, kan akka televezyiinii kanneenis oomishuun saayinsii fi teekinooloojiitti haajama jechuudha. Akkasuma gumaacha beekumsi saayinsii fi teekinooloojii gama fayyaadhaan qabu. Fayyaa keessatti saayinsii fi teekinooloojiin gahee olaanaa qaba. Fakkeenyaaf tooftaa dhukkuba adda baasuudha. Hawwikaan akkamitti dandeenya adda baasu dhukkuba? Dhukkuba akka karaa itti dandeenyu meeshaalee teekinooloojii ta'etti fayyadamuudhaan fi beekumsa fayyadamu. Beekumsa jechuun saayinsiidha. Teekinooloojii jechuun meeshaalee dhukkuba sana adda baasuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Kanaaf murteessaadha fayyaa keessatti. Karaalee dhukkuboonni ittiin daddarban qo'achuu akkamitti qo'achuu dandeenya? How we can study that? Akkamitti qo'annee karaaleen dhukkubni ittiin daddarbu sun kanaa fi kana jechuu dandeenya? Tokkoffaa saayinsiidha, lammaffaan teekinooloojiidha. Meeshaa gargaaramnaa jechuudha. Akkasuma maloota ittisa qo'achuu akkamitti ittisuu dandeenya? Meeshaa akkamitti itti gargaaramne yoo akkami fayyadamne ofirraa ittisuu dandeenya? Qulqullina akkam yoo eegganne ofirraa ittisuu akka dandeenyu kan nu dandeessisu saayinsii baay'iloo beekumsa kan jennu san. Akkasuma meeshaalee itti gargaaramuu qabnu teekinooloojii kan jennu sanitti yoo fayyadamne gama fayyaatiin saayinsii fi teekinooloojiidhaan bu'aa gaarii buusuun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma dhukkuboota garaagaraa adda baasu. Dhukkubni namni kun qabamee ni jiru dhukkuba narviiti yookaan dhukkuba kaanseriiti yookaan dhukkuba TB'ti jennee dhukkuba namni tokko ittiin qabamee jiru gargar baasuudhaaf we can use itti gargaaramuu dandeenya maalitti? Meeshaa teekinooloojiitti jechuudha. Akkasuma beekumsa horannatti saayinsii kan jedhamutti gargaaramuudhaan dhukkuboota garaagaraa adda baasuun saayinsii fi teekinooloojiitti nu haajamsiisa jechuudha. Akkasuma dhiibbaa qorichoonni qaama irratti fidan. Fakkeenyaaf ogeessonni fayyaadhaa yeroo namni wallaansaaf isaan biratti dhufu yeroo dhukkuboota adda baafatan booda wanta dhibee san ajjeesuu danda'u qoricha kennuuf. Qoricha san yoo seeraan itti hin fayyadamne gara summaa'ummaatti gara dhiibbaa uumuutti waan geessuuf jecha qorichoonni qaama irratti dhiibbaa akka hin finne maalitti gargaarama jechuudha? Saayinsii ni kennaaf akkasuma meeshaa teekinooloojii akkaataa inni itti gargaarame qoricha san fudhatu ni kennaaf jechuudha. Kuni maali? Saayinsii fi teekinooloojii agarsiisaa jechuudha. Rakkoo gama fayyaa furuudhaaf rakkoo gama fayyaatiin jiru furuudhaaf fakkeenyaaf talaallii akka pooliyoodha. Talaallii akka dhukkuba COVID-19 fi kan kana fakkaatan dhiheessuun saayinsii fi teekinooloojii irratti hundaa'a jechuudha. Akkamitti vaayirasiin COVID-19 jedhamu akkamitti argame? Akkamitti qoratame? Kan jedhu maaliin jennaan saayinsii fi teekinooloojiidha. Beekumsaa fi meeshaalee teekinooloojiitiin jechuudha. Kanaaf rakkoo gama fayyaatiin furuudhaaf saayinsii fi teekinooloojiin shoorri inni qabu waan xiqqaa jennee dubbachuu dandeenya. Waan bal'aadha jechuudha. Kan biraa jira. Gumaacha beekumsi saayinsii fi teekinooloojii kunuunsa naannoo keessatti qabu. Look, yeroo ammaan tanaa keessatti hawaasni addunyaadhaa qilleensi hawaasni addunyaa jijjiiramuudhaan biyyoonni developed ta'anii jiran. Biyyoota developing country biyyoota ganaa guddachaa jiran irratti dhiibbaa faalama qilleensaa argamaa jiruun dhiibbaan hedduun taateen hedduun uumamaa jira. Rakkoo kana furuuf saayinsii fi teekinooloojiin hedduu takka murteessaadha. Fakkeenyaaf bosona ciramu hir'isuu. Bosona ciramu akkamitti hir'achuu akka qabu. Maddoota anniisaa soolaarii fayyadamuu. Akkasuma ji'ootermaalii fayyadamuudhaan kunuunsa naannoo keenyaa eeguu akka dandeenyu saayinsii fi teekinooloojiin bu'aa guddaa yookiin shoora gahee olaanaa qaba jechuudha. Dabalataan asitti bosona yoo cirre maaltu qilleensa keessatti baay'achaa deema? Bosonni yoo gubate maaltu baay'achaa deema? Kaarboon daayioksaaydiin baay'achaa deema. Kaarboon daayioksaaydiin baay'achaa deeme jechuun hammi roobaa ni xiqqaata jechuudha. Hammi roobaa xiqqaate taanaan hongeen ni dhufa. Akka kana nu hubachiisuudhaaf karaa salphaadhaan fayyadamnee bosona karaa akka hin ciramnetti maddoota anniisaa kanneen biroo fayyadamuudhaan anniisaa elektiriikii fayyadamuudhaan bakka muka shinnu anniisaa elektiriikii fayyadamuudhaan yoonii fi faalama qilleensaa hirrifne kunuunsi naannoo eegame jechuudha. Kuni maaltu akka nuti kana fayyadamnu maaltu nu taasisa? Saayinsii fi teekinooloojiidha jechuudha. Inni biraa